Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka nagaa fayyaa qabnu jirtu jabaattu bakka jiraattan isiniin jecha reediin guyyaa har'aa kana maal deebi'ee jechuun kaisan waan olle reediin guyyaa har'aa kana waan gammachuu qabatee dhufee alhamdulillah jechuudha. Akkuma beekamaa jiru akkuma duraan basaasaa oofaa jirtu jechuudha. Kan daawwataa jirtan channel reediitu jechuudha. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Reediin qophiilee barbaachisu garagaraa qabatee isinii kan dhiyaatu ta'a. Kanaafuu har'aawwan nama gammachiisuun qabadde fi nama gammachiisu jechuun keessan summaa jechuun keessa waan oolu jechuudha. Akkuma beeknu yaaddoon mana hidhaati bahee jira jechuudha. Mana hidhaa keessaa bahee jira. Alhamdulillah namni wanta badduu hin yaadne duraayyuu niyyaan isaa garaan isaa qulqulluu ta'e Rabbiin haqa isaa lafan balleessu jechuudha. Kanaafuu yaaddoon mana hidhaa keessaa bahee jira jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Alhamdulillah akkuma tanis jaartiin haati manaa yaaddoon odeessite jechuudha. Himaan guyyaa viidiyoo isaallee isin argisiisaa jechuudha. Sa'aatii himaan qabamuuf deemu jechuudha. Akkuma bultuun chaanala bultumtiif kan jiru jechuudha. Chaanala bultumtiif subscribe gochuu keessanis share gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Kanaafuu bultuun baay'ee tokko hordofee jechuudha. Kan hordofee isaa kan hangee bultuun bahar baay'ee tokko galatoomaa jechuudha. Yoo isin birallee dhaabbataa hin jiraanneef baay'ee tokko galatoomaa naaf jiraadha. Isiniin jedhaa bira dhaabbatanii akkanatti baasuudhaaf yaaddoo qofaa miti Oromoo biraatiif yoo abdii guutuu isinirraa qabnaa jechuudha. Isin jechuudha. Kanaafuu baga nuuf jiraatanii galatoomaa galanni keessan lafan badinaa isiniin jira. Duraan dursee galata keessan ibsaa jechuudha. Kana margee jechuudha. Baaris maashaallah galatoomii sirraa jedhee jira. Akka mucaa sodaachisee rasaasatti fudhatee maal godhe qabatee bakka hin jiraame bahar gizee bahar waan bahar kana qofaanii miti baay'ee tokko yaadee ture jechuudha. Gizee akka mallaqaan doolaara 10,000 nuun baasa jedhe bahar sagalee dhageeffadha jechuudha. Waan inni jedhe dhageeffadhaa walumatti deebina jechuudha. Yaaddoon doolaara 10,000 15,000 yoo gaafatanii illa maallaqa sanii malee hin ba'u jaanii biyyarraa maallaqa kiyya ka jiru asitti deebiseeti maallaqa san kafala. Garuu ammoo yoo maallaqni sun kafalamee yaaddoon ka ba'u ta'e magaalaan tun guutuu walitti. Garaan isaa waan qulqulluu ta'e jechuudha. Waan hara haqaa deemeef jechuudha. Kanaafuu akkasitti Rabbi yaaddoo gadhiisee jira. Alhamdulillah jenna. Har'a waan gammachuu qofa jechuudha. Waan nu qabannee dhufne jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoo nu qabachuuf jedhee mee wayitee imaaniin qaban viidiyoo haalaallu jechuudha. Gara imaan adeemnu. Kana fakkaataa viidiyoo akkuma na biratti argitaa jirtan kana haalaallu jechuudha. Amma nyaata hotti ni nyaata. Mana dhufee jira. Qabuuf deeman tokko lama sadii qabamee jira. Imane. Qabii oloo fi mataa keessa dhahi. Qabii oloo fi mataa keessa dhahi. Baay'ee tokko danda'e jira. Gizee wayitaa amboo Bahar Bahar Raje mata kasih dari Bahar Dawan di Irak kenapa? Baay'ee tokko nama ajaa'ibaa jechuudha. Akkaataan isaatti jalqabanii baay'ee tokko nama ajaa'ibaa jechuun bas hordofanii bakka isaan jiran keessatti bu'aa baay'ee keessa bu'anii hordofanii isaan argatanii jechuudha.
Kanaafiyyuu galanni keessan hin badinaa jechuudha. Namoonni kana hunduu jechuudha. Kanaafiyyuu naaf jiraadhaa ulfaadhaa kabajamaa mushaadha yaaddoo qofaa bichaa yaaddoo miti akka Oromoo biraatiif iyyuu fakkeenya taatan ni argisiifamaa jechuudha. Akka Oromoo biraatiif iyyuu fakkeenya taatanii ni argifamaa. Baay'ee tokko akka nuuf jiraatan isin jaalannaa jaala keessan guddaa har'as borus matarne jetanii kabajaan keessan asira jechuudha. Akkasitti wallahi zimma akkanattiin hidhaa keessaa bahee jechuudha. Yaaduun jechuudha gisee yaaddoo mana hidhaa keessaa baasanis viidiyoo yaaddoo isin argisiisa. Anufaa tura isin jaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortoota kan daawwataa jirtan chaanal reediitu. Chaanal reediin wantoota garaagaraa qabatee kan isin dhiyaata yeroo hunda bohaarsituulee garaagaraa jechuudha. Isin dammoo maaliin bira dhaabbachuu qabdi wanta diimtota tuqaa bira dhaabbachuu. Video share godhaa yookaan isinitti wal guddisuun irra gaariidha. Oromootiyaa isin jaalladha garuu osoo irra wal guddifne baay'ee tokko waan gaariidha jechuudha. Akkuma argitan video jechuudha haati mana yaaddollee video akkatti waraabdee jechuudha. Waraabdee gammaddee jettee gammachuun si gammachuu kootii gammachuu keenya gammachuu Oromoo kootiiti jechuudha. Wanni hundumaafiyyuu nus baay'ee nu gammannee maashaallah. Akkasitti Oromooti wanta kan isin jedhu viidiyoo ni ilaaltan viyuusii 10,000 ilaaltan laayikii viyuusii 10,000 yoo kan qabu laayikii 50 fa'aa yoo qabaatu waan ulfaataadha. Akkuma viyuusii ilaaltanis laayikii illee godhaa deema Oromoo walaa guddinu wal guddinee wal kakaafne saba Amaaraa ilaaltanii chaanala tokko yoo hin guyyaa har'aa bali gaafaa baatii takka chaanala isaa guutee jira waan hundaa ulaagaalee guutatee jala xumatee jira. Kan Oromoo kennaa hoggaa har'aallee achuma jira mush baatii takkaa miti hoggaan dhaallee bakka isin jira jechuudha. Illee maaliif irraa ta'uu qaba yoo waliif yaadne yoo wal gidduu irra waan gaariidha malee akkanumaan cadhisnee listii walitti yaadnee listii yaaduun faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf yoo daawwattoota kan daawwataa jiran chaanala reediitu osoo wal guddinee wal jajjabeessinee waliin jiraannee irra gaariidha jiraanne keessaa jechuudha. Reediinis akkaan isin jaalatu hin dagatinaa jechuudha. Viidiyoo gisee yaaddoon mana hidhaa keessaa bahu isinitti argisiisaa jechuudha. Isinis akkaan kabajaadhaan ana faana turtaniin abdii qabaa ana faana hordofaa isin jaaladhaa. Isin mataa kiyya gubbaadhaa hurroonni yaaddoo akkasitti hordofee mana irraa keessaa baase jechuudha. Abjiraadaa isin jaalladha. I love you. Isinaaf kana jechuudha. I love you too. Ansiraadha garuma viidiyoo gisee yaaddoo mana hidhaa keessaa bahu kana fakkaataa akkuma argitan garuma viidiyoo yaaddoo jechuudha. Assalamualaikum Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kam nagaa fayyaa jirtanii laamata gaafadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee daawwatu hordoftoota keenya. Kunoo kana dubbatti argamu raajaan isas jira. Karaan isas jira. Alhamdulillah. Huccuu adii sanuu irratti hin tuqamne. Yaaddoo. Qoot. Sodaa miti erni galla kaa'an nuti beelaan nu jira. Aboo kem nagaa? Fayyaadha? Hojirta? Fayyaadha? Kilomeetira kantamii yaani. Akkanatti musa kana isin biyee akka malee nu gootan. Waa takka wanni taatu. Waa takka. Aboo yaaddoo bakka rabbi si baase yaa. Yaaddoo naguma qabdi. Bakka rabbi nagaa. Aboo bakka jiraateetis. Anas si baase. Isumaan si baase amma. Isumaan si baase. Isumaan si baase. Karaan galatoom
sumaatu hidhee sumaa baase nuu baase hin jennu nuti hin baafne ammallee isuma kasii hidhee si baase yaaddu akkasii wanni reefu naan jettus amma kunoo isa isinii baafne akkamii maal ta'ettu tamaam arreefus waade sii galeetiin jira kunoo buufeenaan bu'aa siif himanis gala bilbilaan na dubbisaa nakkoottu nuti garuu akka Oromoo yaa'iif deemuu miti matuma kee kana eeguun eegumsa badhaadhaa mataan kee kun rabbiin nama eega malee ifeeydeen dandeessu xiqqishoo ifeeguun dirqama garuu ati khayriin ati namaaf yaaddu takka sharrii faadha keessattuu khayriin bara kana sharrii faadha amma intala tana isii fuudhuufis miti kan inni mana fide rakkoo keessaa hin baase inni immoo fuudhuufi intala tana achitti na jalaa mirte mucaan akkasaatti akkasuma yaadu jira ammallee sanuma jechuu jira xiyyeeffannaan isaa sanuma ati keessa kee rabbiitu harka sun si biran jiru odoo kaayinummaa akkasii qabaattee kaayinamtee tuu bakka dheeyite sanii hin baatu rabbii wanni bakkuma dheeyite saniitu ammeenya sirraa qabeef saniitu si keessa hin jirre akkasiin ja'a. Namoonni akkana jechuudha dhuguma sanii jechuudha sabni sabatti bitamee sabarraa miidhaa fidu keessaafuu afaan beene jedhanii biyyoota fedhees haa ta'u afaan 99 kan jiru baradhu garuu immoo saba keetti ittiin hin miidhin afaan sadii ittiin hojjedhu malee.